Abbee ati yeroo duraa atii fi haadha koftu wal loltanii qulfiin harka koo galee abjuu kootiin jette qulfichi sun akkam ta'e amma sii dhugoomeeree egaa isheenii jiraatti heerumte dhuguma qulfiin suni harka kee galeeoo አዎ ይሄ ትክክል ነው። እኔ ህልም ምንም ውሸት የለኝም። እኔ ህልም ትክክለኛ እርግጠኛ ነው። ትናንት ማታ የባል ሀደ ኮፍቱ ብና የቤት ሀደ ኮፍቱ ቁልፍ እጄ ላይ ከትቼ እጄ ላይ ይገባለሁ። ግን መጀመሪያ እኔ ጁስ ጠጥቼ እነገራለሁ። ኦኬ akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya har'a waan nama dinqisiisu jechuudha dhugaa dubbachuuf waa'ee jiraa fi fayyoo akkasumas immoo haadha koftuu birratti jechuudha waanan dinqisiifadhee dhufe tokko hedduutu jira garuu keessaa waan lama baay'ee tokko kan na dinqe wayii jira inni tokko meetii mucaa fayyoon otoo jiraatti neerumiin deessisuun jechuudha jecha ishee dubbattee dhugaan siniin jedha baay'ee tokko onnee kiyya tarsirna godhe jechuudha baay'ee tokkon jaalladhe jecha ishee jechuudha abshir haadha koo bagayyuu nurraa deeme yaani baga nurraa ciqiisa kana baate baga nurraa deeme jedha inni biraan immoo abee gizee tokko ati abjuu wayii abjoottee turte dhuguma wallollee turre mitiiree anaa fi haadha koftuu akka kanaan duraa wallollee turre hin beektu dhiifama wal gaafannee deebinee immoo araaramnee jechuudha erga araaramneeti akkuma jenne akkuma araaramne sanaani akka ishiin akka nama biraatti heerumtullee yeroo sana gadi fageenyaan gaafa dhiifama wal gaafanne natti himtee turte jechuudha. Qopheeffadheen jira jette garuu akka jiraatti heerumtu natti hin himne lakki ani akka sirriimatti abbaa manaa kiyya dhiiseetiin jira yoo jaallatte itti heerumi yoo jibbite immoo dhiisinaan jette yeroo sana ishi rakkoo hin qabu yoo fedhii koo ta'e ittiin heerumaa yoo fedhii koo ta'uu baate immoo rakkoo hin qabu anis nan ilaalaan jedhe ani gaa yeroo sana yeroo dhiifama wal gaafanne walitti michuu taane sana jechuudha michuu taane walitti haasofne garuu akka isheen heerumtu adda baastee sirriitti akka qopheeffattee jirtu natti himtee jirti jechuudha. Innaa agaruma akka jiraata immoo hin beeku maali jiraa immoo waan itti heerumtu natti hin fakkaanne maaliif jennaan jiraan nama baay'eetti daarii isaa irratti yookiin immoo mana isaa irratti nama baay'ee gobozii ta'eedha jechuudha. Anis kanatti yaanneen ture jiraan dhuguma fayyoo irratti ijji isaa dubartii tokko galagalee ilaala jedheen abadeen hin amannes itti si yaanne haa ta'u malee booda kana wal abdeerra kakka'anii sababuma meetiitti jechuudha. Meetiidhaan maana dhoksitee maal gochuu immoo meetiitti ati meetiidhaanii dhoksitee kaatee dura ani durbadha jettee natti heerumte kan jedhurraan ka'ee dallane jiraan jechuudha. Inna meetiin immoo har'a jechuudha yeroo isheen haadha isheedhaan akka kana namoonni baay'een viidiyoo fayyoo argitaniittu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko kan natti toltee fi kan nan dinqisiifadhe dubartii akkamitti akkan dinqisiifadhe dhugaadha gaafa abbaan manaa namarraa deeme haa turu abbaan ilmoo ofii namarraa deeme haa turuuti gaafa namuma tokko feesbuukii irratti jaallattee kaatee namichi sun sababa tokko malee gaafa namarraa deemullee dhugaa yeroodhaaf jechuudha namatti dhagahama inni kun immoo abbaa ilmoo isheeti nama abbaa gaa'ila ishee jalqabaa ta'uu meetiidhaan dogoggoraan adeessuyyuu malee dogoggorteetu malee jaalattee miti dogoggortee akkuma taanetti meetiin dhalatte yaa'u silammoo ilmoo ofii immoo hin gata waan ta'eef inni kun egaa inni suna abbaa manaa otoo hin taane inni abbaan meetii suni waan dogoggoraan ta'e garuu jiraan immoo abbaa manaa ishee isa dhugaati jechuudha abbaa manaa ishee isa ittiin chaalenjii hedduu dabarsitedha yeroo deemu nama gaddisiisa inna fayyoon hirribni ishee didee jechuudha kalee guyyaa kaleessa du'ee bada malee yoo ishiin immoo haadha kooftu yoo isheen abbaa manaa godhattee jiraa wajjin jiraatte jette jechuudha jettee kakatte haati manaa jiraa isheen haaraan isheen mushurroon isheen ammaa isheen mushurroon immoo jechuudha waan gadi fidda malee jiraarraa eenyullee addanan baasu jette maaliif jennaan murteessiteetti ammas immoo irraa addan baatu haadha kooftuuf jiraarraa addan baatu sababiinsa abbaa manaa ishee duraa sana qaxxi gootee dhiisteetti jechuudha dhiistee waan isa jiraa faana baateef bakka lama mana dhaabdu bakka kana booda isa dhumaati itti toleera immoo argitanii kaleessa itti tolee immoo bakka alaasa biyya arabaa irra caalaa itti toleera jiraan immoo hin beektu dubartii kunuunsu baay'ee jaallata
baay'ee dubartii kunuunsan argitu fayyoo irratti argineerra miti dur warra kaan irratti san agarree garuu fayyoo irratti argeen jira mana isaa keessatti dhiira jabaa dhiira gobozii ta'uusaa eenyuyyuu ragaa ba'aafi. Akkasuma ishee kanaafillee jechuudha ishee addisii ishee haaraa mushurroo ishee haadha koftuu illee jechuudha guyyaama sadii gidduutti iyyuu ilaala waan burtukaana fakkeessee as baase kun argitani dhugaa rabbi hidhiin kun xuuxoo fakkaate jedhi fuulli kun burtukaana xissi jedhu maashallaarraa jedha malee jechuudha innaa namoonni baay'een bakka sii dhugumatti ati abjuu sirrii abjoottaa ati toorraajii taatee iyyuu hin dandeessanaan jettanii. Dhugaayyu abjuun koo sirrii isa qallee diinaame maali dhugaa abjuun koo sirrii natti fakkaate akkan itti yaadaa jirtu jechuudha. Abjuun takka takkaa yeroon abjuu waanuma dhugaa natti dubbata jechuudha. Innani qulfiin harka koo gala abjuudhaan jedhee akkasuma manni harka koo gala jedhe galee bakka kalees amma aan immoo jechuudha. Kaleessa erga isheen bakka sirriitti hundeessee xumuree isheen dhuguma jiraatti heerumuu ishee erga yaata abbaatu anis nan gala mana madaamii keessa maaltu magzana keessa na kaa'e amma magzana keessa taa'een sagalee waraabaa jiru beekta na magzana keessa taa'u maaltu na gashaqee galeen akkuma haadha koftuu kana anillee bundusseedheen jechuudha galeen ilaa. Hidhiin burtukaana fakkaateet gaakkas la hidhiin xuuxxoo fakkaate xuuxxoo amalee xuuxxoo jedhan immoo hidhiin xuuxxoo fakkaateet akkuma haadha koftuu kana maddiin kun ol jechuu dide isuma rakkadhaan waanumatti ol qabus dhabe waanumatti furdisu dhabe numan waan muuzii na nafu waan burtukaala na nafu waan kaarotii na nafu loozii na nafu loozii isa jedhu chokolaata maaloo wantoota iswiitii ta'an kana inuman gasha oi garanatti guddisa ama garanatti guddisa ama garanatti guddanna nama loomii kukkutuutti jira jechuudha loomiitti cuufee ilaalame ama shinqixxee durbaa ta'uun barbaada. Maaliif jennaan shinqixxee barbaada abbaan manaa haadha koftuuf inni duraa suni yoo naa milkaa'ee yoo naa ta'ee yoon galee isa xabbasuun barbaada waan ta'eef inni immoo dubartii shinqixxeen barbaada ena asumaan jechuudha. Bakka amma daddafee maal gochuun qabaree juusii babbareedaa mimmi'aa kana hojjedhee mana keessa jechuudha wantoota keemikaalarraa adda ta'an yookiin immoo bilisa ta'an kana dhugeen madaami kasarsuuf jechuudhaan waa malee na namni yoo malattee mana kanaa daftee na baafte malee jechuu dhugaan siniin jedha mana kanaa malattee na baasuudha yoo baatte niitiin kun dhugaa qabeenyi ishee muxuxee jalaa uuma jechuudha dhugaa rabbii siniin jedha fowaa keena firuuttii kana yoo fidanii dhugaa rabbii anumatu fixa nyaatan ijoolleen ishii jedhanii nyaatan ijoolleen kanuma waan ijoolleen kun mana kanaa nyaatan ba natallaa kana caqacaqu koroofi deeksii natallaa kan way isheen wal isaanumatu nyaata jette harkiyyuu na ukkuba argitanii harki koo inni gizee tokko kunoo ji'a lama guutuu naafayyuu didee quba tokko akkasitti ol aabeen jechaa jira jechuudha. Inna akkasitti amma isheefan qopheesse juusii tokko jechuudha juusii qal'aa. Juusii isa bishaan isa qallaasaa isheef hojjedheen jechuudha. Ofii koommoo maangoo fi muuziitti dabaladha qallaasaa dhiiseen jechuudha. Furdiseen maaliif jennaan akka fuulli koo akka haadha koftuu sana bundus jedheetiin bakka mushurroodhaa dafee amma of kunuunsuun qaba bakka anis ji'a kana anis mushurroodha. Dhugaa taa'ee funcaa kiristoosii yoodhanii ji'a kana mushurroon ta'iin dhugaa gooftaa taa'ee funcaa dhugaa Yesuusedha. Dhaabee maal jetta hin sobdee dhugaa ati sobduudha naan jettu yoodhaanis akkuma haadha koftuu kana ji'a kana jechuudha. Mushurroon ta'iin dhugaa gooftaa na argitu amma daddafee wantoota mushurroo nama godhan wantoota yeroo gara mushurrummaatti deeman kana cuunfaan jira jechuudha. Akkasittiin mana keessaa amma waan akkasi saka kana yoo ugdani daallee baaftuu akkasumallee fuulli keessanillee bareedaa qulqulluu ta'a dhuguma siniin jasa qaldii miti fuulli namaa akka inni qulqulluu naccii kana fakkaate jirbii dhugaa waaqaa sin kiristoosii ani yeroo hedduu kanan dhugaa kanan jaaladha dhuguma isa qaldii miti furdinaaf otoo hin taane akka kana yeroo dhugu fuulli namaa baay'ee bareeda jechuudha baay'ee tokko jechuudha. Daalleen immoo naa ba'uu didde waan isheen beeku ishee daallee sana iddoo irraa fidee baasuun qabu ta'ee ganaa gaafa wayyaa uffadhee of ilaala yuunifoormii keessaa hin beeksisu
beeksisa hin beeksisu malee dhuguma borcii namatti hin baasu garuu inni kuni dhugaan siniin jedha baay'ee bareedaadha shinqixxee isin godha fuula keessanillee baay'ee tokko bareecha jechuudha fuulli keessan akka xalaa adda addaa damdamatu waan adda addaaf jechuudha baay'ee bareedaadha asumaan hataa hataatillee xaatti godhaa jechuudha hin qalladiina yeroo gara mushurrummaatti deemtan keessaafu galuudhaaf yeroo ji'a tokko yeroo ji'a lama isin hafu jechuudha xuxxuuxadhaa dhugaa namni akka gaafa argiteetti nama beektisinii galee akka gaafa arganiitti nu beeku waan ta'eef gaafa galle yoo bareeduu waan boo uftee na biratti bayyanatti siniin jedha dhiirri dhugaa rabbi asumatti bayyanadhaa gala asumatti of ta'a asumatti of babbareechaa galaa malee dhiira biratti gaafa galtani oo erga na bira uftee bayyanatte dura duuteetti bare daakuu shiroo fakkaattee dhuftee siniin jechuu danda'a waan ta'eef ana amma dafee asumatti isa biratti daalachaa hunaa wayya erga isa bira haqee maaluma na tuqee isa bira erga dhufeen jedha malee asitti kun akka kanatti isa kana madaamiti isa kana madaamii fangeessa inni sun hankooti.